Mariin dhimma hirmaannaa investimentii diiyaaspooraa Oromiyaa gaggeeffamee jira. Maricha irrattis diiyaasporaan Oromoo biyya isaa misoomsuun qaawwa jiru guutuuf qabeenyaa fi beekumsa isaa qindeessuun gahee isaa bahachuu qaba jedhameera. Abbo Maqaasoo guutuu gabaasa kanaa qaba. Mariin diiyaasporaa hirmaannaa investimentii fi misooma irratti xiyyeeffatee waajjira pirezidaantiitti taa'amee jira. Diiyaasporaan Oromoodhaa biyya isaa misoomsuun qaawwa jiru guutuudhaa fi qabeenyaa fi beekumsa isaa qindeessuun gahee isaa bahachuu akka qabus ifoomeetti jira. Itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaa Dr. Abdulaziz Daawud mootummaan yeroo ammaatti akkaataa diiyaasporaan ofii fi biyya isaa ittiin fayyaduu danda'u irratti hojjechaa jiraachuus himaniitti jiru. Diiyaasporaan muuxannoo guddina hawaasaa, qonnaa, barnoota, fayyaa fi kanneen biroo teekinooloojii jiru gara biyyaatti fiduudhaan hirmaachuu akka qabus dhaamaniitti jiru. Biyya kana jijjiiruu keessatti uummata keenya bal'inaan sochoofnee hojjetaa jirra. Infraastrakcharii ijaaruu keessatti, fasilitiiwwan barnootaa fi fayyaa ijaaruu keessatti, wal gargaarsa keessatti uummata baay'ee sochoofnee hojjetaa jirra. Investimentii humna biyya keessaa qabnu bobbaafneetiin waa jijjiirra diinagdee biyyanaa jennee tattaaffii guddaa gochaa jirra. Garuu kana qofaan biyyi akka barbaadametti fuulduratti tarkaanfachuu hin danda'u. Humni waan kana baadhateetiin dabalataan ceekuu dabalataa ta'ee jechaadha. Baadhatee rakkinni biyya kanaa irraa qolachuudhaan biyya kana fuulduratti deemsisu kamuyyuu mootummaa biratti fudhatama qaba. Kanaaf diiyaasporaan keenya ethical obligation irra jiru san akka bahatuuf qofa osoo hin taane mootummaanis mataansaa humna dabalataa argatee biyya kana jijjiiruudhaaf diiyaasporaa wajjin hojjechuun dirqama itti ta'a jecha. Ittaanaan tajaajila diiyaasporaa Itoophiyaadhaa Balaayinaa Yaaqnaaw mootummaan federaalaa diiyaasporaan biyyatti fayyadamummaa ummataatii fi biyya isaa akkaataa mirkaneessuu danda'u irratti hojjechaa akka jirus ibsaniitti jiru. Tajaajilli diiyaasporaa Itoophiyaa muuxannoowwan biyya alaa jiran kan qindeessuudhaan seera garaagaraa tolchuudhaan muuxannoowwan kana gara biyya keenyaatti finneetti fayyadamuudhaan tajaajila argattan kanallee si'eessuudhaaf wantoota baay'ee hojjechaa jirra. Waan faayidaa fi mirga keessanii wal qabatu irrattis wantoonni baay'een hojjetamaa jiru. Sadarkaa ittaanaa biirootti itti gaafatamaan dhimmoota diiyaasporaa naannoo Oromiyaadhaa Obbo Amiin Jundii diiyaasporaan Oromoo guddina dinagdee fi dagaagina biyyattii keessatti shoora olaanaa qabaachuu maniitti jiru. Diiyaasporaan Oromoodhaa fedhii biyyaalessaatii fi adeemsa guddina biyyaa hubachuudhaan mootummaa cinaa dhaabbachuun gahee isaa bahachuu qabas jiraniitti jiru. Diiyaasporaan keenya yeroo hedduu akkuma namni haasa'u nama lafa fudhatee lafa gurguratee deemu akka hin taane kaleessa irraa kaatanii jireenya biyyattii kana jijjiirama amma uumamee lafarratti jiru kana biyya keenya kan hacuuccaa diinaa jala turte kan Oromoon akka nama sadarkaa lammaffaatiitti itti ilaalamu san keessatti waan kana jijjiiruuf qoodni isin taphattan qooda salphaa akka hin ta'in ifaadha jechuudha. Biyya Faranjii keessatti, biyya Arabaa keessatti, biyyoota adda addaa keessatti baradoo keessa dhaabbattanii, Sinooyi keessa dhaabbattanii, hariira baatanii uummata keessan gargaaruudhaan qoodni diiyaasporaan keenya taphate yeroo hundaa seenaa keessatti waan yaadatamaa ta'e jechuuf hin ba'a. Kanaaf yeroo hunda ulfina malee kabajaa malee diiyaasporaa keenyaaf waan akka namni odeessuu san hin qabnu jechuudha. Bira dabarree jijjiirama biyyattii keessatti fiduu qofaa miti. Biyya geggeessuu keessatti diiyaasporaan keenya qooda guddaa taphataa jira. Namoonni biyya alaatirraa dhufan jireenya isaanii dhiisanii asii galan sadarkaa paarlamaa keessatti, caffee keessatti, ministeerota keessatti, ambaasaadarota keessatti, koomishinara ta'anii biyya kana geggeessaa jiran jechuudha. Diiyaasporaan waan mataa gadi qabatee namni maqaa isaa gadi salphisuu osoo hin taane waan biyya guddisuu keessatti qooda qabu waan ta'eef yeroo hundaa kabajaan inni qabu guddaadha jechuudha. Ittaanaan hoogganaan biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaadhaa Obbo Ermiyaas Dannaqaan diiyaasporaan cabiinsa siyaasaa kaleessa ture sirreessuun gaheen bayatee olaanaa ta'uu yeroodhaan yeroo ammaa damee misoomaa dinagdee irratti xiyyeeffachuun hojjechuu akka qabus akeekaniitti jiru. Muuxannoo biyyoota jiraate keessatti horates qabu gara biyyaatti fidee hojjechuu akka qabuu fi waamichas godhaniitti jiru. 2012 dura kan jiru diiyaasporaan naannoo keenyaa 401 403 yoo nan dogongoruu baadhe
2004 duwwaa kan murtaa'e 150. Barreen gaddaa kan murtaa'e 239. Barana murteedhaaf kan qophaa'aa jiru 78. So waggoottii 30 darban kan hojjetaman wal bira qabnee gaafa ilaallu kan diiyaasporaatis kan waggaa 3 caalmaa qaba jechuudha. Caalmaa qaba jechuudha. Kanaaf bakka balleessinitti nu gorsaa isinirraa waan baay'ee eegna baay'ee. Gaafa dhuftanis gara keenya gaafa dhuftanis waan hawaasa keessan barsiisu, waan dhaloota dhufu ijaaru, waan handhuuraa ta'u qabadhaa koottaa isin deeggarra. Waan qonnaan bulaan keenya hojjechuu danda'u, waan himaaxaan keenya hojjechuu danda'u, himaaxaa keenya fi qonnaan bulaa keenyaaf dhiisaa. Isin warra exposure qabudha. Isin warra biyya alaa turtanii muuxannoo gaggaarii qabdanidha. Akademikalii warroota ga'umsa qabdanidha. Experience baay'ee namoota qabdanidha. Diiyaasporaan biyya kanatti galeem qooda gama dinagdee misooma hawaasummaa gahee olaanaa baachuu qabaas jedhameeti jira. Waamicha biyyaaf taasifame kanneen akka hidha haaromsaa, hongee mudatee birmannaa fi rakkoowwan biyya irratti mudatu waamicha taasifameef deebii atantamaa kennaa turuu isaanis waltajjii irraa ka'eetti jira. Gama biraatiin ammoo mootummaan diiyaasporaa hubachuu dhabuun ni mul'ata. Diiyaasporaan wanti hunduu torbee lamatti dhuma jedhee yaaduu akka hin qabne waltajjii irraas ifoomeetti jira.